Lolaa Iraan USA fi Israa'el gidduutti adeemsifamaa jiruun yeroo ammaa bahaa-giddugaleessaa keessatti balaa guddaa ta'ee jira. Kanaanis wal qabatee sagantaa addaa qabannee isiniif dhufnee jira. Warroonni sagantaa kana argaa jirtan akkuma argitaniin like gochuudhaan akkasumas immoo subscribe gochuudhaan walii qooduudhaan wal biraan gaasiniin jechuun barbaada. Eeyyangaa akkuma jalqaba irratti odeessa adda addaa isinii dabarsaa turre kitaabota adda addaa seenaalee adda addaa kallattiilee adda addaatiin dubbisuudhaan isin biraan gaa jirra. Qabxiilee gurguddoo sagantaa keenyaarraa keessatti keessaayyuu lola kanarra dhaabbachuudhaan qabxiilee 1 2 3 4 5 jennee waan laallu jira. Waan hundaafuu baga nagaan dhuftan isiniin jecha akkasumas hordoftoonni amantaa Islaamaa addunyaarra jirtan Ramadaana bara 1447ffaa guyyaa 21ffaa keessirra keessattuu namoonni kallattiilee adda addaatiin yaada adda addaa kennachaa jirtan koomentii kennaa jirtan ulfaadhaa isiniin jecha qabxiilee keenyatti isin deebisnaa turtii gaarii isiniin jenna. Qabxiin jalqaba akka lola jalqabame akkamitti jalqabame lolli kun kan jedhuu fi yoom jalqabame kan jedhu isin yaadachiisuun dirqama. Lammaffaa irratti kan argamu ajjeechaa hoogganaa ol'aanaa Iraan kan ta'an in ajjeefamuun isaanii maal fakkaata? Qabxii sadaffaa irratti immoo deebiin Iraan kennaa turte maal fakkaata? Ni calliste moo Iraan akkam gochaa turte kan jedhus qabxii sadaffaa irratti waan laalludha. Itti aansee immoo miidhaa namarra ga'e kallattiidhaan gama lamaaniin jechaadha. Miidhaa akkamitti ga'e kan jedhuun kallattiidhaan kan isin biraan gennudha. Qabxiin shanaffaa immoo balaa dinagdee keessaayyuu wiikpiid gabaasa adda addaa kennaa jiranii balaa dinagdee addunyaa irratti dhaqqabsise qabxii shanaffaadha. Balaa kana qofaa miti biyyoota biroo keessatti wanti inni mudate jechaadha. Qabxiilee keessan laallu keessaa isa tokkodha. Akkasuma immoo haala yeroo ammaa irratti akkasumas immoo qabxiilee biroos kan itti dabaludha. Waan hundaafuu kan dhaggeeffachaa jirtan gara miidiyaa madda olaabuutiin qophii addaa kan isin biraan gaa jirrudha. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa rorrochi warroonni kan dhaggeeffachaa jirtan like gochuudhaan akkuma jalqaba isin ibse qabxiilee kanneen isin biraan geenyaa turtii gaarii isiniin. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaallatti qabxiilee gurguddoo kan irra dhaabbachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Maraamartoo siyaasaa bahaa-giddugaleessaa keessa gaggeeffamaa jiru wal qabate keessaayyuu lola kanarratti Iraan Israa'elii fi USA gidduutti lolli adeemsifamaa jira. Tokkoffaa akka lola jalqabame guyyaa 28 Feebruwaarii bara 2026 USA fi Israa'el wal ta'uudhaan weerara qilleensaa guddaa Iraan irratti banan jechaadha. Kanaanis wal qabatee weerarri kun jechaadha keessaayyuu weerarri kun Operation Leon Roarer jedhamuudhaan waamamee ture. Wikipedia akka gabaase jechaadha. Operation Leon kan jedhu kanaanis kallattiidhaan Ameerikaan Iraaniin nammoonni jechuudhaan dogoggora dabaa seenaa kanarratti dalagdee jirti. Akkuma isin dura mootummoonni akka pirezidaantii George W. Bush Iraaq irratti geggeesse biyyoota akka Biriitaaniyaa, Firaansii fi walumaa galatti NATO dabalatee lola geggeessanii ni milkoone jechuudhaan gara deebi'anii kana qofaa miti ajjeechaa baay'ee garaa nama nyaatu pirezidaantii yookaan mootummaa Iraaq kan ta'an Saddam Hussein haala suukaneessaan ajjeesuun isaan yaadatama. George W. Bush yeroo sanittis Ameerikaan kophaa immoo annee keessaayyuu waraana Ingiliz lafarra fayyadamuudhaan akkasumas Israa'eliin lafarra fayyadamuudhaan NATO'n yookaan immoo walumaa galatti warroonni Westernii fayyadamuudhaan lola geggeessaa turte. Lola san keessatti Raashiyaanis yeroo san hin hirmaanne seenaalee gurguddaa Saddam Hussein irratti raawwatan irra deebisuuf akkasumas immoo pirezidaantiin Obaamaan Afgaanistaan irratti qabsoo gurguddaa gateetiin Afgaanistaanin keessatti rakkoo gurguddaa kan geggeessaa turedha. Haaluma saniin immoo Liibiyaa irratti wanta godhamaa ture ni yaadattanii rakkoolee gurguddaa pirezidaantii Muhammad Gaddaafii fi biyya seenaa guddaa qabduuf qabeenya gurguddaa qabdu magaalaa Tirooppilii bareedina addunyaa irratti beekamtii guddaa qabduu fi miidhagina guddaa qabdu haala hin taaneef lammiileen biyyattii yookaan immoo gaaga'insa guddaa keessa galchuun ni yaadatama. Akkasumatti laayyoodhaan Iraaniin cabsuudhaaf yaaliin godhamaa jira gammattee jechaadha. Iraan immoo cal jettee hin ilaalle jechaadha. Ajjeechaa hoogganaa ol'aanaa Iraan irratti immoo yaada kallattiidhaan dabarsachuun barbaanna. Ajjeechaa hoogganaa ol'aanaa Iraan weerara kana keessatti hoogganaan ol'aanaa Iraan Ayatullah Al-Kaameniin ajjeefamee jira. Booda ilma isaa Mojatab Kaameniin hoogganaa haaraa ta'ee jira. Kanas Wikipedia gabaasaa jira jechaadha. Deebiin Iraan kennite moo wal fakkaata lola kana keessatti Iraan calluma jettee keessummeessite moo dippiloomaasii irratti hojjechaa turte moo warwaachaa turte moo kan jedhus waa wajjin laalluudha qabxii sadaffaa keessatti jechaadha. Iraan
Iraan deebii cimaa kennaa turte. Iraan cal jettee laalle seenaalee asiin dura biyyoonni Arabaa hedduun hin dalagdee jirti. Seenaalee jajjaba dalagdee jirti. Yeroo teekinooloojiin akkanatti cime kana keessatti Iraan Ameerikaadhaaf harka hin kennu nan du'a jetteetiin qabsoo gurguddaa geessitee jirti. Guyyaa tokkottis biyyoota hedduu weeraruu dandeette. Seenaa mootummoota Arabaatii keessattis ta'e mootummoota addunyaa keessatti biyya jabduu akka taate garsiiftee jirti. Seenaa galmeeffattee jirti. Wareegama mana hin jedhamnes kafaltee pirezidaantiin biyyattii Alkeemiiniin ajjeefamanii jirani. Ayatullah Alkeemiiniin ajjeefamanii jirani. Kunis seenaa keessatti waa yaadatamudha. Iraan deebii ciccimaa kennitee jirti. Deebileen isin kennaa turte keessaa tokko misaayilaa fi diroonii dhibbaan lakkaa'aman gara Israa'elii fi buufata waraana USA ergaa turte jechaadha. Deebilee cimoo kennaa turte jechaadha. Buufatoota waraana USA biyyoota 9 keessatti argaman rukutteerti. Biyyoota 9 keessatti kan argaman kan ramaddiin osoo hin taane guyyaa tokkotti buufata 9 biyyoota akka Dubai, Kuwait, Oman, Beirut, Saudi Arabiyaa fi Qatar keessatti argaman guyyaa tokkotti haleeltee jirti. Akka Al Jazeeraan gabaasutti jechaadha. Maddeen Al Jazeeraa irraa akka argannetti yeroo ammaa kanatti jechaadha. Akkuma isiniin ibsaa turretti maddeen dhugaa irraa isin biraan geenne jennee jira. Maddeen dhugaa kanneen miidiyaalee jajjaboo kan akka BBC, CNN, Al Jazeera, Wikileaks akkasumas BBC Afrikaa irraa kallattii adda addaatiin simbiraan gaa'ee irra miidhaa gama namaatiin dhaqqabe qabxii afuraffaadha sagantaa keenya keessa kan laallu miidhaa gama namaatiin dhaqqabe keessaa tokko Iraan keessatti namoonni 1,200 ol du'anii jiranii namoonni 12,000 ol ta'an immoo madaa'anii jiranii Al Jazeera irraa yookaan immoo Al Jazeera irraa gabaasa akka argannetti jechaadha namoonni 1,200 hoggaa du'an Iraan keessatti namoonni 12,000 ol madaa'uu isaa maddeen garasii arganne ni raggaasa. Gama birootiin immoo Israa'el keessatti namoonni gabaasni akka mul'isutti hangamta akkallee dhugaarraa waan fagaate fakkaata. Gamooleen hangasii jijjiganii gamooleen hangasii badanii qabeenya hangasii badeetiin akka gabaasa argaa jirrutti barreeffamichi kun barreeffama dhugaa ta'uu danda'a kan sobaa ta'uu danda'a. Namoonni 13 du'an jedha. Namoonni hedduun madaa'anii jiranii qabeenya hedduun barbadaa'ee jira. Kunis Al Jazeera irraa akka argachaa jirrutti jechaadha. Balaa dinagdee addunyaa irratti qabxii shanaffaa keessaa kan laallu addunyaa maalitti saaxilamte kubbaan addunyaa fakkaatu tun garamitti deebiteerti kan jedhamu balaa dinagdee addunyaa keessatti Strait of Hormuz cufamee jalqabuun isaa yaaddoo gurguddaa ta'ee jira. Kun immoo balaa gurguddaa addunyaa fidee jira. Isaan keessaa tokko qabxii tokkoffaan balaa dinagdee addunyaa keessatti Strait of Hormuz cufamuun isaa balaa gurguddaa fidee jira. Balaalee akkamii kan jedhu himootu boba'aan addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fidee jira. Gatiin boba'aa ol ka'ee jira. Kanas Wikipedia gaggabaasaadha. Barreeffamoota adda addaa gara websaayitii adda addaatiin akka argaa jirrutti qabxiin kun qabxii gurguddaa ta'ee jira jechaadha. Inni Jaapaan immoo biyyoota biroo akkan jiran biyyoonni biroo nagaa keessa jiranii kan jedhuuf Raashiyaan Iraan gargaaru akka jalqabde himuun isaa New York Post gabaasee jira. New York Post akka gabaasetti Raashiyaan Iraan gargaaru akka jalqabde ifatti himtee jirti jechuudhaan New York Post gabaasee jira. Gareen Hizbollah Liban wantoota biyyoota biroo keessaa tokko gareen Hizbollah yookaan Libanon Iraanin irratti Israa'eliin irratti waraana bananii lola babal'ataa akka jiraatus maddeen gabaasarani gareen Hizbollah Libanon keessaa jechaadha. Israa'el irratti waraana banuudhaan lola cimaa akka ta'aa jiru gatee jira. Kunis Wikipedia gabaasaa jira jechaadha. Haala yeroo ammaa keessatti keessaayyuu lola ammaallee itti fufuu isaa maddeen adda addaa ni agarsiisa. Yeroo ammaa keessa haala qabatamaa jiruun qabxiilee gurguddoodha. Lola ammatti fufee jira. Inni lammaffaan immoo waraanni qilleensaa fi misaayilaa itti fufuu isaa maddeen agarsiisaa jiru. Addunyaan sodaa lola guddaa World War akka hin taane yaaddoo qabna jechuudhaan kallattii adda addaatiinis gabaafamaa jira. Kanaafi qabxiilee bibbiraa isin biraan gahaa jirra. Warroonni dhaggeeffachaa jirtan sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Turtii gaarii Waraanichi yeroo dhiyootti dhaabbatu qaba jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaa isaa dabarsanii jiran. Haasaa miseensota paartii Riippaabilikoonotaaf godhen haleellaan Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeessaniin galma bahameef guutamee jira jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebi'uudhaan dubbatanii jiran. Dabalataan irrattis injifannoo akka galmeessinee fi kana booda Iraan Ameerikaaf sodaa uumuu sadarkaa hin dandeenye irra geessinee jira jechuudhaan
afaan guutanii pirezidaantiin Ameerikaadha ennaa dubbatan isaan gariin immoo afaan qabatanii jiran. Iraan biyya cimtuudha jechuudhaan cimina biyya Iraan kan dhugoomsan pirezidaantiin Ameerikaadha. Oti nuti haleellaa kan irratti raawwanne ture silaa guutuu bahaa-giddugaleessaa to'atti ture jechuudhaan muummichi ministeeraa pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dubbatanii jiran. Iraaniif injifachuu jechuun Iraan meeshaa waraanaa niikuleeraa akka isin hin qabaanne gochuudhaas jedhanii jiran. Raafamni diinagdee fi kisaaraan buufataalee waraana Ameerikaa gahe qeedhaan mormii itti kaasaa jiraachuu hubachuun waan dhufeef fakkaata Tiraampis dubbii kana kan dubbate. Injifannoo labsee dhimmicha keessaa ba'uu mala jechuudhaan xiinxaltoonnis yaada adda addaa kennaa jiran. Dhuguma Ameerikaas ta'e Israa'el wajjin lolanii Iraaniin mo'atanii kan jedhus gaafiileen adda addaa ka'ee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa immoo dhugaa kana haluudhaan akka waan Ameerikaan Iraaniin mo'attee gochuudhaan dubbachuun lola kana keessaa ba'uuf akka deemaa jiru maddeen adda addaa raggaasaa jira. Iraaniin mo'annee jira akka niikuleeran godhanne goonee jira. Kanaaf ammatti immoo lola goolabnee jira jechuudhaanis dubbataa jira. Dhuguma dubbachuudhaaf lolli kun hin geeffame kan jedhuuf immoo gaafii hunda keenyaati. Eeyyenga Ameerikaas ta'e Israa'el lola gurguddaa Iraan irra geggeessaniin kisaaraan amman hin jedhamne akka isaan dhaqqabeef Iraaniin akka taasisuu malee mo'achuu akka hin dandeenye ragaaleen adda addaa kallattiilee adda addaatiin ifoomsanii jiran. Lolli hanga ammaatti geggeeffamaa jiran Ameerikaas ta'e Iraan olaantummaa isaanii Iraan irratti hin gonfanne kan jedhanis hedduudha. Humni waraanaa Ameerikaa baay'een Iraanii keessatti to'annaa jala ooluun akkuma itti fufee jira. Uummanni Iraan gonkumaa hin dandamu. Ameerikaan osoma of salphisuu kanarraa of qusatte bareeda ture. Ameerikaan duraan biyya humna guddaa qabdu jedhamte sodaatamaa turte. Har'amee ilaalaa salphinesi jechuudhaanis hayyonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin dabarsaa jiru. Kanaanis wal qabatee yeroo ammaa kanatti haalli deemamaa jiru waa'ee ulfaataadha. Ameerikaaf salphina guddaadha jechuudhaanis dubbatamaa jira. Iraaniif Raashiyaan dandeettii ittisa qilleensa Iraan haalaan cimsuuf walii galtee meeshaa waraana dhukaasaa yeroo miliyoona 500 tilmaamamu xumuranii jiran. Haala walii galtee kanaanin Moskoo waggoota 3 dhufan keessatti yuunitii furguggeeffamaa namaan socho'u verb 500 fi misaayila 9M3 9-3-3-6 ni kennitiif jechuudhaan sodaa gurguddaa uume jira. Tarkaanfiin kun tattaaffii tarsiimoo Iraan neetworkii ittisaa ishee kan dheenyaa kana Israa'elii waliin wal dhabde waraana irratti miidhaa guddaa irra ga'e deebisanii ijaaruuf goote jecha. Sirna verbaa meeshaa sadarkaa ol aanaa qabu dhalootaaf raffaadhaa teekinooloojii infeerdii fayyadamuudhaan balaawwan babal'inaan gadi aanaa kanneen akka heelikooptarii, diroonii fi misaayila kiruuzii hordofuun balleessudha. Meeshaaleen waraanaa kun buufata dhaabbataa osoo hin taane garee xixiqqoon socho'an to'atanii waan hojjetaniif humnoonni diinaa akka isaan argachuu fi balleessuun baay'ee rakkisaadha. Walta'iinsi kun walitti dhufeenya waraana saboota lamaan gidduu jiruu fi gadi fageenyaan kan mul'isu yoo ta'u Iraan ittisa haleellaa qilleensarraa dandamachuu danda'uun uumuu irratti xiyyeeffattee jirti. Waliigalteen kun kan raawwatame yeroo murteessaa ta'e yeroo Peentaagoon loltoonni USA diina balleessuuf hiikamaniiru jedheera. Hanga ammaattiin kan hin xumuraminii fi akka hin dadhabnetti dubbate jira. Dhangala'iinsa meeshaalee waraanaa sadarkaa ol aanaa Raashiyaa kun kaayyoowwan sana wal xaxaa taasisuu danda'a. Sababbiin isaas uummanni sosocho'aa kutaalee verba humnoonni Iraan erga virtuuwwan ajaja adda aadaatiin irratti xiyyeeffatameen booda argamas ittisa kana ofirraa ittisuudhaaf qabachaa jiraachuun maddeen garsaa jiru. Daldalli dhoksaan kun jijjiirama bal'aa gamtaa addunyaa kan calanqisiisu yoo ta'e Raashiyaan Iraan hoogganaa ol aanaa dhiyeenya kana mudameen jalatti tarsiimoo haaraa dambalii misaayilaa jalqabaa waan ishee mudatuuf hardawwan murteessaa ta'e dhiyeessiti. Waldhabdeen kun guddachaa waan jiruuf walitti makamuun rokkettoota garbaan dhukaafaman kana ta'an Tiraanis mormitoota ishee ol aantummaan qilleensa guutuu dhoorkuuf yaalii gootu keessatti waan ijoo ta'uu qaba jechuudhaanis walii galanii jiran. Ameerikaan yeroo ammaa kanatti yaaddoo keessa galuudhaan Iraanii mo'annee jirra jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaadha seenatorotaa fi riippaabilikoonota wajjin marii geggeessan milkoofne jira jechuudhaan keessaa ba'uuf deemaa jira jechuudhaan maddeen adda addaa agarsiisaa jiru.